Yeroo ijoolleen hidhamtu sana mootummaa keessa jiru nama guddaadhaaf nan jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf nan kabajessi. Maaliin jedhee ijoolleen akkana hidhamte akkana taatee jirti akkamitti akkana ta'a. Sila Oromoon nama hidhuu malee hiikuu hin danda'u humna hin qabu hin jedheen bakka aaree jechuudha. Waallee na godhe hin danda'a garuu na hubata keessa koo hubata dhibee kiyya keessa dhukkubii keessa kootii waan hubatuuf nama guddaadha baay'ee nama guddaadha waan fedhe na godhuu danda'a. Garuu rabbi isaa kennu dhibama kiyyaa waan jiru kiyya sun hin beeka garuu waan beekuuf malee Oromoo hidhuudhaaf malee hiikuudhaaf humna hin qabu jedheen teekistii godhe. Nama guddaa komishinarallee akkasumatti biyya kana keessa gurriitti hojjetaa miti seeriin hojjetu jedheetti mee egaa waa gochuu hin danda'u garuu dhibee keessa koo jiru waan beekaniif quuqama dhugaadhaaf qabu quuqama uummata kootiif qabu garuu walirratti garaa jabaachuu irratti akka Oromoo walirratti jabaatu garaa jabaatu jiru argitee dhiisetti bakka waan feetee na godhi hidhamuu gaanii barbaaduu hin qabu. Yaada waliitti walii kabajanii waliin jiraachuun hin danda'ama walirratti duuluurra ejjennoo jedhu qabdaa jechuudha. Mee asirratti rakkoon kun Oromoo keessa jiraachuu isaarraan kan ka'e siyaasarraa fagaatte eeyyee yookaan hiyyoo. Eeyyee nani maaliif seetee kan fagaadhee argitee yaada kana sirreessuudhaaf yoo deemtu kun gurra amantaatiin si dhagaa. Amantaa keessaallee qabee kanaaf argitee fakkeenyaaf ndoo mama peenxee irraa hin jalqabee ani peenxee keessaa bahee an peenxee irraa hin jalqabee waan akkana sirraa qaban barbaaduun nama jedhee tan keessaa bahee achi keessaa bahee booda kun bahee argitee ndoo peenxee akkuma achi bahee yookaan achi taa'ee garuu Oromoo Musliima dubbadhe rakkoo Musliima keessa jiru. Musliima jechuun amanticha osoo hin ta'in namootuma amantaa Musliima keessa jiran. Namoota amantaa sana hordofan. Osoo dubbadhe maal jedhu jibba amantaa qabda siin jedhan. Ortodoksii osoo dubbadhe maal jibba amantaa qabda siin jedhan argitee. Kanaaf maalan godhee waanuma xiqqoo hojjechuudhaaf ani waaqa koo wajji mana kootti kominikeet godha. Egaa namoonni baay'een nama naannoo kiyya jiran manumatti na argatu mana bahu manuma hin jira. Argitee amantaa keessaa waan bahuyyuu wanti kun rakkiseeti. Yoo timtu kun gurra amantaatiin sitti himu. Kun immoo gurra gaddaatiin si dhagaa. Ani kaa Oromoo akka Oromootti hin beeka. Ani ijoolleen naannoo kiyya jiran ijoolleen kaameeraa hojjetan hundi isaaniitu ijoolleen safara kiyyaas miti. Hundara kiyyaas miti kaa kaameeraan qarshii guddaadha kan beekta gatii kaameeraatii kafalchiisu. Ijoolleen sun meeshaa kiyya dhugaa dubbachuudhaaf naannoo siniimu naannoo isaanii ijoollee miidiyaa irraa dhaabaa hojjetu garuu ganda kiyyaa miti dhugaa dubbachuudha yookaan isaan yoo barbaadan ana jedhanii baanii haa dubbatatan. Ana bira akka hojjetu garuu gandaan laaleen filadhu. Gandaan hojjisiisu. Na bira namni tokko yookaan nama ni beeku nuu dhufee bira bulee deemu Oromoodha jedhee bakka lixaa isaa dhufu baay'ee isaa dhufu kaabaa kibbaa isaa dhufu. Ana malee waan godhe yaa godhu inni bakka rabbi irraan argadhaan rakkoon hin jiru garaa qulqulluu qaba garuu argitee kun gurra gandaatiin si dhagaa. Argitee ana akkana waan ta'eef mucaa tokko muuziqaa yoo hojjeta namootaaf muuziqaa hojjeta. Anis achiisa bira jalqabee achumaan dhiisee nafee na rakkiseeti yaani kaa qulqulluudha maqaan dhawu dastaa baratanii fi achi